arra mul'ata Yohaannis boqonnaa sadaffaa kutaa sadaffaa alleetiin jenne jechuudha. Ergaa waldaa Laodooqiyaatiif maal ta'e ergame. Ergaa waldaa Laodooqiyaatiif ergame. Ergaa waldaa Laodooqiyaatiif kenname yeroo laallu jalqaba irratti akkuma kanaan dura laalaa turre abbaa ergaa ergee eenyummaa isaa dhugaa yeroo isaanii wajjin wal qabsiisee eenyummaa isaa ibsa jechuudha. Eenyummaa eenyu? Eenyummaa Yesuus Kiristoos. Dhugaa yeroo ka yeroo kanatti yookaan ammootu waldaa san isee ilaallatu wajjin ilaalle. Fakkeenyaaf kaleessa jimaata yeroo laallu waldaa Laodooqiyaatiif waldaa Filadelfiyaatiif yeroo laallu Kiristoosin akkamitti ibsee isa banaa Daawit of harkaa qabu jedhee ibsa. Isa waan inni bane womaa cufuu hin dandeenye, waan inni cufe womaa banuu hin dandeenye. Kanaaf waldaa Filadelfiyaa dulla maaltu jira? Waan banamuu fi waan cufamutu jira jennee ilaalle. Adda immoo waldaa Laodooqiyaa yeroo laallu akka jedhee jalqaba. Ilaalame. Wanti as keessatti waa'ee Kiristoos ibsame waldaan Laodooqiyaa beekuu waan qabdudha. Tokko gara ergaa waldaa Laodooqiyaatti. Ergaa kana jedha. Ergaa kana eenyutu dubbata jedhaa? Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Ameen. Ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu jedha. Kana jechuun waldaan kun waldaa maaliif jechuudha? Waldaa xumuraati jechuudha. Ameen jechuun yeroo baay'ee maalirratti ameen jedhama? Xumura irratti ameen kan jedhamu. Ameen kan jedhamu. Karaa biraatiin haa ta'uu jechuudha ameen jechuun. Kanaaf wanti hundinuu karaa Yesuus Kiristoos maal ta'e? Ameen ta'e. Ka jalqabamellee ka xumuramellee haa ta'u ka jedhameen karaa eenyutiin? Karaa Yesuus Kiristoosii. Karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Ameen ta'e. Uumama irratti yeroo laallu Ibroota boqonnaa 1:2 irratti yeroo laallu karaa isaa wanti hundinuu maal ta'e? Waaqayyo karaa isaa ardiifsanii maal godhe? Uume. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Uumama boqonnaa 1:1 irratti Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa maal godhe? Uume. Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uume. Ibroota boqonnaa 1:2 irraa immoo yeroo laallu 1:2 irratti guyyoota bara isaa dhumaa kanatti Waaqayyo ilma isaatiin nutti dubbate Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa maal godhe? Uume. Wantoota hundumaa harka isaatti kennuudhaaf sadhaabe. Uume gaaf jedhu Waaqayyo waa hundumaa yeroo uume maal jedhee uume? Haa ta'u jedhee uume. Haa ta'uun kun karaa biraatiin ameen haa ta'u. Karaa biraatiin xumura waan hundumaati jennee ilaalleera. Karaa waldaan kun waldaa ishee maati jechuudha? Waldaa ishee xumura. Waldaa meeqaffaa? Torbaffaadha. Tokko kana akkana hubanna jechuudha. Itti aansee ka jiru isa dhugaa ta'e. Kiristoos maal jedha? Karaan, dhugaan, jireenyi ana jedha. Kanaaf ergaan kun karaa isaa ka wanti hundinuu ameen ameen ta'e ameen jedhamuudha. Dhugaa baatu amanamaa isa dhugaadhaaf maal godhu? Dhugaa ba'u. Waldaa Filadelfiyaa yeroo laallu isa dhugaa ta'e biraa ka jedhu argina. Asirratti ammoo dhugaa baatu amanamaa isa dhugaadhaaf maal godhu? Dhugaa ba'u. Kanaaf amma waldaan Laodooqiyaa dhugaa baatuun amanamaan inni dhugaaf dhugaa ba'u eenyuun akka ta'e beekuu qabdi? Eenyuun akka ta'e beekuu qabdi? Yesuus Kiristoosiin akka ta'e beekuu qabdi. Okay, dhugaan eenyuuni? Dhugaan eenyuuni? Yesuus Kiristoos. Kiristoos Yesuus. Karaan dhugaan jireenyi ana jedha. Lammaffaa. Ka biraa immoo abbaa isaatiin maal jedhaan? Waaqa tokkocha isa dhugaa jedhaan. Waaqa tokkocha isa maali? Isa dhugaa jedhaan. Baay'ee gaarii. Abbaan isaa dhugaadha. Innillee maalidha? Innillee dhugaadha. Dhugaadha. Dhuga baatuun amanamaan immoo eenyuuni? Yesuus Kiristoos. Dhuga baatuun amanamaan inni dhugaaf dhugaa ba'u eenyuuni? Yesuus Kiristoos. Kanaaf waldaan Laodooqiyaa dhuga baatu amanamaadha jettee qaamni biraa qaamni isin eeggattu jira. Obboloota koo waldaan Laodooqiyaa dhuga baatu amanamaadha jettee dhuga baatu qaama biraa qaama eeggattu qabdi. Amma
dubbiin cimtuun jabduun gingilchaan asirratti. Dhugaa baatuun amanamaan inni dhugaaf dhugaa ba'u inni Kiristoos Yesuus. Okay, maal jedhee iddoo biraatti? Hafuura dhugaa isiniif ergaa. Hafuura dhugaa isa yeroo fudhattan gara dhugaa hundumaatti maal isin godha jedha. Isin geessaa jedha. Kanaaf akka ergaa kanaatti waldaan Laodiqiyaa qaama biraa gadi hidhuu hin taane qaamni gara dhugaatti nu geessu hafuura eenyuti jechuudha. Hafuura Yesuusiiti jechuudha. Maaf hafuura Yesuusii jedha? Tokkoffaa Phexros 1:11 irraa akkana jedha. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos hin argatu. Waa'ee ulfina booddeedhaan isaa dhufuuf jiru. Duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoosii inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis gara yeroo attamiitti maal godhaa ture? Akka agarsiisaa ture maal godhan? Hin qoratan. Kan agarsiisaa ture isaanitti hafuura eenyuti? Hafuura Yesuusiiti. Hafuura Yesuusiiti. Kiristoos immoo maal jedhe? Ergaa Yohaannis 1:4 irraa. Hafuura ofii isaarraa maal waan godheef jedhe? Hafuura ofii isaarraa waan nuu kenneefi jedha. Kanaaf dhugaa baatuun amanamaan inni dhugaa ba'u inni jechuudha. Kiristoos Yesuusiidha jechuudha. Karaa maal isaa? Karaa hafuura isaa. Kanaaf amma waldaan Laodiqiyaa dogongorri guddaan uumuu hin qabne yookaan ammoo dhugaa baatuu amanamaa yookaan dhugaa baa jettee eeggattu qaamni biraa jiraachuu hin qabu. Kanaaf gassiqee waa'ee lakkoofsa 20 irratti balbala dhaabadhii dhadhaa ka jedhu ilaalla. Mee gara wangeela Yohaannisitti isin deebisa. Wangeela Yohaannis 18 lakkoofsa 37. Maal jedha achirraa? Phiilaaxoos Yesuus immoo ati mootiidha kaa jedheen. Yesuus deebisee akka ani mootii ta'e ati iyyuu hin jettaa. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan maal ta'e jedhe Kiristoos. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan maal ta'e jedheen? Dhaladhe. Wangeela Yohaannis 18 lakkoofsa 37. Dhugaadhaaf dhugaa ba'uufan dhaladhe. Dhugaani isa. Tokko ammoo abbaa isaati. Maal jedhe? An dhugaadha. Karaadha jireenya jedheera. Abbaa isaa immoo yeroodha wangeela Yohaannis 17 lakkoofsa 3 maal jedheen? Waaqayyo isa tokko isa dhugaa. Isa argite gooftaa Yesuus Kiristoos hin beekuun maalidha? Jireenya bara baraati jedheen. Okay. Ofii isaatiif ofii kootiif dhugaa kan ba'u ana waa'ee koo ka dhugaa qabu ka biraa inni jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Abbaa kootii jedha. Iddoo biraatti immoo abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmitti mul'isu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jedha. Wangeela Yohaannis Luqaas 10 lakkoofsa 22 irraa. Kanaaf dhugaa baatu amanamaa isa dhugaa ba'uuf jennu waa'ee Kiristoosii ka dhugaa nuuf ba'u kun Kiristoos mataa isaati. Kun immoo inni jechuudha. Abbaan. Waa'ee abbaa ka dhugaa nuuf ba'u hoo Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Kanaaf dhugaa baatuun amanamaa inni Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Dhugaa baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa maal godhu? Dhugaa ba'u jechuudha. Dhugaa baatu amanamaa isa dhugaaf dhugaa ba'u. Karaan dhugaan jireenyi ana gaafa jedhu Yesuus Kiristoos dhugaa waa'ee ofiisaa kan ba'u isa akka ta'e ilaallee hin jenne jechuudha. Okay. Gara kanaaf maal jedhaa? Ergaa Yohaannis bira dhaqee isin dubbise iddoo tokkotti. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa 2 lakkoofsa 20 irraa maal jedha? Isa qulqulluu isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniitu hundi keessanuu maalidha jedha? Beektota jedha. Isin isa qulqulluu sanaan maal taataniitu? Dibamtaniitu. Kanaaf isin hundinuu maalidha? Beektota. Isa qulqulluu kanaan dibamtaniitu ka jedhu 27 irratti immoo dibata kan jedhame kun maal inni jedha? Dibamtaniitu. Kanaaf isin hundinuu maalidha? Beektota. Inni qulqulluu ka jedhame kun maalidha? Hafuura qulqulluu hafuura dhugaati jechuudha. Okay. Hojii ergamoota 10 lakkoofsa 38 irratti Kiristoos Yesuus hafuura maaliitiin dibame? Hafuura qulqulluudhaan dibame. Dibame jechuudha. Waaqa Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guutee jedha macaafni qulqulluun. Baay'ee gaarii. Isin isa qulqulluu sana dibamtaniitu beektota jedha. Kanaaf dhugaa baatuun amanamaan inni dhugaaf dhugaa ba'u eenyudha jedheera? Kiristoos Yesuusidha. Isa wanti Waaqayyo uume hundinuu isa biraa maal godhe?
Kaisanatu erga jedhi caafi jedheen. Kanaaf amma waldaan Ladoqiyaa waldaan dhumaa tokko wanti hundinuu karaa Yesuus Kiristoosii akka uumame beekuu qabdi. Ka uume immoo Waaqayyo Abbaan karaa Ilma Isaa waan hundumaa akka uume beekuu qabdi. Lammaffaa dhugaa baatuun amanamaan inni dhugaaf dhugaa bahu Yesuus Kiristoosiin akka ta'e beekuu qabdi. Qaama biraa eeggataatti taanaan rakkinatu jira jechuudha. Kanaaf maal jedha rakkoo fudhatan irratti ergichis an hojii kee maal godha beeka. An hojii kee beeka. Hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiis diilallaa miti. Karaa biraatiin ho'aa yookiis qabbanaayaa miti. Ati bulluqaa yookiis diilallaa utuu taatee hin wayya ture. Ati garuu bu'aadha. Diilallaa yookiis bulluqaa ati waan hin ta'iniifi akka nama bishaan bu'aa afaan isaa keessaa tufuutti an si tufuu jira. Ho'aa yookiin qabbanaa hin taane. Maal taateetti? Buukanaayaa jedhama. Naannoo Arsiitti yookaan Loqoda Arsiitiin jechuudha. Buukanaayaa. Loqoda naannoo Wallaggaatiin ammoo nama bulluqaa yookiis maal hin taane diilallaa hin taane. Maal taateetti? Bu'aa. So haala meeqatu ibsame jechuudha? Haala sadii. Kuni qabbanaa. Kuni ho'a. Jidduu kana kan jiru maal inni? Buukanaayaa. Buukanaayaa. Yookaan immoo bu'aa isa jennu jechuudha. Maal irratti isinif fakkaata kun? Yoo dhugaa kana wajjin walii galtee jireenyi kan kee maal hin taane? Ho'aa hin taane. Yookiin immoo dhugaa kana hin beektu hin jedhamne. Kanaaf waldaan Ladoqiyaa akka waldoota kaawwanii seexana walgahii seexanaatu gidduu jira. Buufata seexanaatu gidduu jira. Dogongora kana qabda. San qabdan jedhamneen. Doktoriin irratti maal hin qabdu waldaan Ladoqiyaa? Rakkina hin qabdu. Rakkina doktoriiniiti miti rakkinnisi. Doktoriinii fudhatte kanaan jiraachuu fi jiraachuu dhabu. Ergaa kennameef fudhachuu fi fudhachuu dhabu. Fakkeenya waa'ee waldaa keenyaa yeroo dubbannu doktoriinii irratti ka'umsa irratti ergaa kennameera rakkinni jira miti. Gara ergaa kennaatti maal haa goonudha dubbiin guddaan. Gara ergaa jalqaba nu kennametti maal haa goonu? Haa deebinuudha malee rakkinatu jira bu'uurarra waan jedhu miti. Kanaaf waldaan Ladoqiyaa irra rakkinni doktoriinii hin jiru. Kana qabda san qabda wanti jedhameen hin jiru. Hin qabda waan qabdu kanaan maal taateetta boontee isa qajeelummaa beekaa hin jirtudha. Kanaaf ho'aa hin taane qabbanaa hin taane yookaan immoo bu'aa hin taane bulluqaa hin taane yookiin immoo qabbanaa hin taane diilallaa hin taane bulluqaa taate jidduu kana jirta gadhifteetuma jechuudha. Waan dhabden qabdu garuu waan qabdu jiraataa hin jirtudha. Meen laalla ati garuu bu'aadha miti lakkoofsa 17 irraa. Ati ansooressaa geessifadheeraa wanta na barbaachisu hin jiru hin jetta. Kana jechuun doktoriin illee fakkeenyaaf akka waldaa keenyatti barumsa fayyaa illee qaba. Seera Waaqayyoo illee eegaa. Dhugaa mana qulqullummaa illee beekaa. Waa'ee dhuma baraa illee kallattiidhaan wanti hundi natti himameera. Kanaaf wanti barumseera barbaachisu tokko illee hin jiru. Hin jiru. Waldaa Ladoqiyaatiifi akkuma isin jedhe barumsa irratti ka'uun dhugaa kennameef irratti maaliin hin jiru? Rakkinni hin jiru. Rakkinni jiru dhugaa san akka itti kennametti qabachuu dhiisu. Waan kana rogatti ilaalaa jenna yaadaan naa qabadha. Maal jedhaatti rakkinni waldaa Ladoqiyaa qaba waan hundumayyuu jedhaatti. Macaafni qulqulluun maal jedha? Kadhaabadheera jedhu akka hin kufneef maal haa godhu jedha. Ofaa eeggatu. Eeggatu jedha. Damee udu'anatti jiru ijaan godhan hundumayyuu maal godha jedha macaafni qulqulluun. Nan muraa jedha. Nan muraa jedha. Atis ansooressaa geessifadheeraa wanti na barbaachisu hin jiru hin jetta. Ati nama gadadamaa. Nama boo'uuniif ta'u. Deegaa. Jaamaa. Qullaas ta'uu kee maal hin gootu jedhaan. Hin beektu. Afaan Oromoo irra naa ajaa'iba akkittii kan. Nama maaliin ta'uuf jedha. Boo'uuniif ta'u. Deegaa. Hiyyeettii jechuudha. Jaamaa. Hir'uu qaama hir'u. Ijaan illee maal godhaan turte waan ta'eef. Ijaan argaan jirtu waan ta'eef. Qullaa ta'uu keessa maal hin gootu? Hin beektu jedheen. Jaamummaa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irra yeroo dubbiftani.
annamni argu akkan arginee fi kan hin argine immoo akka arguuf dhufee gara biyya lafaatti jennaan geggeessitoonni seeraa maal jedhaniin Kiristoosiin. Nu'uun jaamota nuun jedhaa taaree jennaan utuu silaa jaamota taatanii maal isin godha ture? Otoo silaa jaamota taatanii maal taatu turtan? In fayyifamtu turte akka argitu isin godha ture. Amma garuun argina waan jettaniif maal hin taatan? Jaamummaan keessan akkasumatti fayyadee. Kanaaf waldaa Laodooqiyaa keessa waldaa dhumaa keessa ameen ka jedhame ergaa isa biraa dhufe xumuraati ka jedhame kana keessatti rakkinni barnootaa hin jiru garuu barnootatti qabatanii daangaa malee of koorsuu boona anin qaba jechuudha. Boonni ammoo yeroo hundumayyuu kufaatii dursa. Kufaatiidhaaf jalqabni yeroo hundumaa maalidha? Boona koora jechuudha. An dureessaa geessifadheera wanti nama barbaachisu hin jiru. Kiristoos immoo kan jedhaaruuni deegaa jaamaa qullaa ta'uu kee beekara jedha. Afaan mana yaalaatiin dhibamaan tokko mana yaalaa yeroo dhaqe laaboraatoorii qorannaatu geggeeffama. Qorannaan geggeeffameeti diyaagnosis jedhama geggeeffameeti rakkina kana qabda jedhamee achiin booda maaltu barraasa? Prescription barraafa. Namoonni fayyaas keessa hin jirtu. Prescription barraa'uuf kuni dhaqiitii faarmaasii dhaqiitii waa akkana maal godhi jedhamaan. Faarmaasii dhaqii waan akkana qoricha kana maal godhi bitadhu jedhaman. Kanaaf waldaa Laodooqiyaa qo'annaa irratti geggeessee Kiristoos jaamaa akka taate, qullaallee akka taate, hiyyeetti akka taate adda baase. Isiin garuu kan hundumaa maal ta'e an qaba jedhaati. Mana yaalaa keessatti rakkinni guddaa dhibamaan dhibee ofii yoo wallaale. Akka dhibameeru yoo wallaale gargaaruufillee namatti ulfaata. Garuu Kiristoos kana hundumaa itti himeeti uduma kana jettu rakkina qabdaa jedhaaraan. Lakkoofsa 8. Ani immoo akka soorumtuufi warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame qullaa taatee yeella'uun kee akka mul'anneefi uffata adii arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqattu anarraa maal godhe jedheen bitadhu. Kana jechuun abbaan faarmaasii qoricha gurgurullee eenyuma jedhaara Kiristoos anumaa anarraa bitadhu jedhaan. Uffanni adiini qulqullummaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Maal jedhama caafni qulqulluun? Qulqullummaan kenna moofaa abaarsaati jedha. Qulqullummaan kenna moofaa abaarsaati jedha. Qulqullummaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu lakkaa'ame jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irra maal jedha? Dubbii ani isinitti dubbadheen ammayyuu isin maal taasisaniittu jedha. Qulleeffamtaniittu jedha. Boqonnaa 17 irratti garuu dubbiin kee dhugaadha dhugichaan isaan maal godhe jedha abbaa isaatiin. Isaan qulqulleessi jedha. Kanaaf qulqullummaan kenna moofaa abaarsaati. Yoo qulqullummaa qabaanne qulqullummaan sun kan eenyuti? Kan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Uffata adii kan jennu isa kana jechuudha. Uffata adii. Inni biraa immoo warqee. Warqeen maalitti fakkeeffama obboloota koo? Amantii, obsa. Mul'ata boqonnaa 14-12 irratti obsi qulqullootaa asirratti jedha. Amantii Yesuus Kiristoosii kan qaban. Abboommii Waaqayyoo kan maal godhan? Kan eegan. Abboommii Waaqayyoo kan eegan amantii Yesuus Kiristoos kan qaban obsi isaanii asirratti jedha. Kanaaf amantii Yesuusiitu barbaadama jechuudha ammallee asirratti illee. Naannoo Geetsemaniitti dhiphina guddaa isa dhumaa yeroo dhiphatu maal jedha Yesuus Kiristoos? Akka fedha kan keetii haa ta'u. Yoo fedha kee ta'e xoofoon kun narraa darbu. Yoo hin taane illee garuu feetii kan kee haa ta'u jedha. Inni kun warqee jedhama. Inni biraa immoo dibata. Ijji kee akka arguuf kuulii ijatti maal godhi? Dibattu narraa fudhatu. Dibanni kun jalqaba yeroo laalaa turre maalidha jedhaa turre? Hafuura qulqulluu yookaan immoo ergaa raajiiti jechuudha. Kan waa hundumaa maal goonu? Ittiin ilaalu. Ergaa raajiiti. Ergaa raajii nan qaba jetta. Karaa biraatiin hafuura qulqulluullee maal godheera jetta? Fudhadheera jetta. Garuu qabduu anarraa maal godhin? Fudhadhu. Dibata. Kan ijatti naqannu akka ittiin laalluuf waa hundumaa arguu kan ittiin dandeenyu gara dhugaa hundumattuu maal godha jenneerra? Isin geesse. Inni kun maal jedhama? Dibata. Dibanni kun maalidha obboloota koo? Hafuura qulqulluu. Isa Kiristoos ittiin maal ta'e?
ittiin dibame. Hojii ergamoota 10:38. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 fi 27 irra yeroo dubbiftan dibata inni jedhame kun maalidha jechuudha? Hafuura qulqulluudha. Eesh. Kanaaf kanneen hundumaa narraa maal godhe jedhaa Kiristoos? Bitadhu. Namni dheebote yoo jiraate gara koottaa dhufu haa dhugu. Yaa'an bishaan jiraata garaasaa keessaa maal godha? Burqa. 19. Warra jaaladhu hundumaa balleessaa isaanii ittan mul'isa barsiisuudhaafis maalan godha jedha? Nan adaba. Ammas dhimmiitii yaada garaa keetii maal godhe? Geeddaradhu. Kanaaf waan kana hundumaa yeroo dubbatu waldaa Lodooqiyaatiif maal waan godhuuf? Waan jaalatuuf. Waan jaalatuuf. Ergaa jaalalaa, ergaa affeerraa hin badinii ka jedhu dhiyeessaaraaf jechuudha. Lakkoofsa 20 irratti kun waan balbala dura dhaabbadhee balbala maal godha? Nan rukuta. Dubbiin kun dubbii baay'ee ulfaataadha. Balbala dura dhaabbadhee rukuta jechuun ala jira moo keessa jira jechuudha. Obboloota koo ala jira moo keessa jira jechuudha. Ala jira. Ala dhaabateera. Amma dubbiin kun dubbii baay'ee sodaachisaadha. Waldaa Filadelfiyaa keessatti jaalala obbolootaati jenneerra. Jaalala obbolootaati yoo jenne Kiristoos isaan wajjin akka jiru rakkina keessatti akka isaan jabaataa turanii argina. Amma yeroo rakkinni hin jirretti wanti hamaan uumame. Israa'eloonni kufaatii hamaa akka isaan kufanii Yordaanosiin gamarratti. Kufaatii hamaa kan isaan kufan eessatti? Yordaanosiin gamarratti. Kufaatii hamaa kan isaan kufan. Daangaa biyya abdii galanitti dhiyaataniiti achiin booda ejjummaadhaan rakkina hamaadhaan miidhaman. What? Ammallee xumura irratti rakkinni guddaan ka uumamaa. Balbala dura dhaabadhee dhadhayaara jechuun Kiristoosiin keessaa baasaniira jechuudha. Gaafa anummaan nu dhagame. Gaafa wanti hundinuu boonsi nu dhagame Kiristoos keessa jiraachuu danda'a? Hin danda'u. Kanaaf amma balbala dhaabadhee dhadhaara jedha. Falli kan kee an dirqama maal gochuu qaba? Seenuu qaba. Karaa biraatiin akka lakkoofsa 14 irratti ibsametti Kiristoosiin maal gochuu qabdi waldaan tun? Beekuu qabdi. Waldaa xumuraa akka taate ameen. Wanti hundinuu karaa isaa akka uumame dhuga baatuun amanaa dhugaaf dhugaa bahu isa akka ta'e beekuu qabdi. Kanatu wallaalame jechuudha karaa biraatiin. Kanatu wallaalame eseensi barnoonni waan dhabameef dhugaan waan dhabameef oduun taane dhugaan keessa hin jira. Dhugaa kana namni jiraatu maal waan ta'eef waan dhabame. Kanaaf lakkoofsa 20 irratti kunaan balbala dura dhaabadhee maal godhaadha? Balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane anoon nan lixaa isa wajjin maadditti nan dhiyaadhaa inni sana wajjin maal ta'udha? In nyaataa jedha. Baay'ee gaarii. Onnan lixa jechuun isa keessa maal ta'a jechuudha? Isa keessa jiraadha jechuudha. Okay, Kiristoos akkamiin nu keessa jiraata? Akkamiin nu keessa jiraata? Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti akkana jedha. Inni hafuura ofii isaarraa waan nu kenneef nu isa keessa innillee nu keessa akka jiru kanaan maal goona? Kanaan hubanna jedha. Baay'ee gaarii. Kanaaf onnan lixaa isin keessa jiraadha ka jedhaaru hafuura koo isiniif maal godha jedhaara? Hafuura koo isiniif maal godha? Isiniif kenna. Kanaaf balbala dura dhaabatee kan dhadhayaaru Kiristoosima malee yookaan ammoo kan mana keenya keessa sunillee Kiristoosima karaa hafuura isaati malee qaamni biraa mana keenya keessa seenu hin jiru. Waldaan Lodooqiyaa rakkinni guddaan Kiristoos akka balbala fuuldura ittifamu isa godhaaru nu ka barbaannu keessa keenya ka seenu si uduun taane qaama biraa ka akka keetiitii qaama hafuura qulqulluu jedhamu wayii jedha. Garuu dhugaan jiru hafuura Yesuus Kiristoosiiti. Hafuura isaati malee qaama biraatii miti kadhu. Kana jedhamu irree beekuun baay'ee barbaachisa. Dhuga baatuun amanamaa inni dhugaaf dhugaa bahu eenyu jedheera jalqabatti. Kiristoos Yesuusidha jenneera. Kanaaf balbala dura dhaabadhee dhadhaara jedha. Qolaasiyaas 1:26-27 irratti isin keessa ka jiru Yesuus Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Especially 27 irratti. Amma balbala dhaabachuun isaa hafee Kiristoos eessa jiraachuu qaba? Nu keessa jiraachuu qaba. Nu keessa jiraachuu qaba. Qolaasiyaas 1:27 irra ka jiruun dubbisan mallee baay'ee walitti gala waan ta'eef kanaati.
Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jirudha. Inni ulfina isin argachuu jirtanii maal keessan jedha? Abdii keessani jedha. Abdii keessan jedha. Kanaaf waldaa Laodooqiyaa keessatti rakkinni guddaan uumamaa aadaa jalqabumayyuu otoo Kiristoosin of keessaa qabaatiin nu Kiristoosin of keessaa qabna jedha. Kiristoos seenuudhaaf balbala dhaara isin ka eeggataattu qaama biraati. Kiristoos garuu ka seenu eenyuma jedhaa? Anuma jedhaa. Kanaaf waa'ee Hafuura Qulqulluu beekuun waldaa Laodooqiyaatiif dhugaa yerooti moo dhugaa yerooti miti? Dhugaa yerooti. Dhugaa yerooti. Sababni isaa Kiristoos keessa keenya seenuu qaba. Ka jedhu dhugaa yerooti moo dhugaa yerooti miti? Dhugaa yerooti. Dhugaa yerooti. Present truth ka jennu jechuudha. Waa'ee waaqummaa beekuun waldaa Laodooqiyaatiif present truth. Keessa keenya seenuu qaba jechuudha. Karaa isaa wanti hundinuu ameen ta'e eenyutu uume waa'ee uumama beekuu qabda jechuudha. Wanti hundinuu uumamni hundinuu isa biraa maal godhe waan ta'e jedhaaru. Kan jedhaaru waa'ee uumamaa beekuu qabda. Kiristoos keessa keenya jiraachuu danda'uu qaba. Wanti hundi ifa ta'uu qaba waldaa Laodooqiyaa keessatti. Rakkinni jiru hin jiru. Rakkinni jiru yoo jiraate boonummaa qofa, anummaa qofa, of tuuluu qofa jechuudha. Kana of keessaa buqqiftee gaddeebi'ummaa shaakaluu danda'uu qabdi waldaa Laodooqiyaa. Waaw! Yoo kana hin goone Kiristoos wajjin deemuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Kanaaf Gassiqee maal jedha deeme tokko irratti anuu fi kootii moo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuma taa'e inni moo ana wajjin teessoo koo irra maal godha? Taa'a. Kanaaf teessoo irra ka jiru eenyu inni? Abbaa fi ilma qofa. Ilma taane ka jiru eenyu inni? Nu. Anaaf isintu ta'a. Duuka bitaatu jedhamee. Kun ifa jechuudha. Ani ofii kootii moo'ee abbaa koo wajjin. Kiristoos abbaa meeqa qaba? Abbaa tokkocha qaba. Abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuma taa'e. Inni moo ana wajjin maal godha? Teessoo koo irra ta'a. Teessoon ka jiru tokkochuma jechuudha. Abbaa mirga isaa immoo ilma irraan immoo mirga isaatti ammoo eenyu ta'a? Anaaf isintu taa'a jechuudha. Nama ajaa'ibaayu. Dhugaan kun dhugaa bu'uuraa waldaan Laodooqiyaa beekuu qabdudha. Ergaa kana oduu hin beekne ergaa qabna jennee ergaan addunyaatti baanuun hin jiru. Kun waan beekuu qabnu mul'ata boqonnaa 14 ka jiru ammoo ergaa nu dabarsinudha. Ergaa kana oduu hin beekne abbaa nu erge oduu hin beekne ergaan nu dabarsinu tokkollee hin jiru. Kanaaf ka'umsa keenya beekuu qabna. Ka'umsa irratti waldaan keenya doktoriinii tokkollee dogongora hin qabdu. Dogongorri tokkottiin hin jiru. Harka waaqaatu hundeesse. Kanarra gadhaabannee iyyina. Dogongorri namni jidduudhaan galche ammoo maal ta'uu qaba? Buqqa'uu qaba maqaa Yesuusiitiin. Hundee harki waaqaa hundeesse iddoo deebi'ee maal ta'uu qaba? Hundaa'uu qaba. Kanaaf namni gurra qabu maal haa godhu? Haa dhaga'u. Isa hafuurri jedhu qulqulluun jedhu waldoota kiristaanaatiif jedhu haa dhaga'u. Kan jedhu caafamee jedhu. Isa hafuurri jedhu kan jedhu Amaariffarattillee Ingiliffarattillee hafuurri jedhu jedha. Hafuurri qulqulluun kan jedhu garuu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maalaan waan godhuufi walii galuu waan qabuuf. Dhugaa kanarra dhaabannee dhugaan dhuga sobaan soba jechuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.